ayyuu deeggara. Maaliif ayyuu deeggartaa? Maaliif Sumayyaan deeggarree? Yoo jettan ta'e gaafii tokko tokkoon isinii deebisa. Dubartiin takka heerumtee otoo abbaa manaa ishee duuka yeroo dheeraa fudhate ji'a lama don fudhate akkamitti biraa deemu? Ayyummoo erga Saidoo Yaman irraa deemu hede maaltu itti dhagame? Jidduu kanatti maaliif isii deeggartee jechuun keessanii nola. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kun jirtu naga keessanii fayyaa keessanii isiniin jechaa ada viidiyoo addaatiin qabadde isinii dhufe akka beekamutti like gochuuf share gochuus akkasuma koomentii barreessuu hin dagatinaa. Wanni tokko koomentii jalatti na barraa'ee jira. Ani mucaan sun akka eenyu akka taate hin beeku. Inshallah mee koomentii isaanii isinii mul'isuuf jira. Waa'ee asiidii maal dubbatee turte mucaan sun jechuudha. Viidiyoo itti aanu irratti na eega. Akkin isiniin jechuu barbaade maaliif ayyuu deeggarta jechuun keessan noolu sirrimatti dhibbatti ayyuun deeggara. Sababni ayyuun deeggaruu fi dubartiin takka gaafa heerumtu bulii 15 yookiin 7 abbaan manaa ishee biyya bira gaaf biraa tasaafaru rakkoo biraatu uumama. Rakkoo cimaatu uumama. Wantoota asin dura darbe argaa jirtu ni beektus. Kuni maali hojjettanii intaatu ani wanni ayyuu deeggariif tokkoffaa dhugaa qabdi. Dhugaa qabda dhibbumaan dhibbatti. Indiwni numaa gadi hin dheesse hanga gaaf akkuma jette san ilmoo tokko argattutti malee. Sababni isallee dubartiin tokko garuu haalli isaan itti fudhatan adda. Jaalalaa fi ilmi argamuun garaagarummaa qaba beeka. Dhiirri erga si jaalatte ilma argatteef miti. Kana beekuu qabdanii tokko inni akka achitti ilma qaba achi yoo ga'e asin deebi'u miti. Indeeba namni jireenya isaa akka Saidoon biizinesa qabana fakkaate. Kanaan ni beeytan. Kanaaf dhugaa isii asumaan kennaaf jechuudha. Maaliif dubartoonni tokko garan taanetti fudhatina. Garan taanetti fudhatuun hin taatu. Dhugaa majjurtu kana walii ibsuutu bareedadha isiniin jechuun barbaada. Sababni isallee itti dhagama. Dhugaa baay'ee itti dhagama. Amma ishii miira gammachuu keessa jirti. Jaalala isaaf qabdi. Waa hedduu isaaf taate laga badda arrabsamtee jibbamtee maatiidhaanis ta'e gara hedduun jibbamaa turte miidiyaa kanarratti illee jechuudha. Xaarii hammamii hanga ifaajjanii beeytan. Hayyuun siduu argachuuf waa hedduu balleessite. Dhiirri tokko dubartii akkanaa irratti du'a. Dhiirri gaafa fuudhu dubartii jabdu dura laallatee fuudha. Akkanumatti lafa ol ka'e dubartiin taani fuudha. Saidoo nama ijoollee jara lamaan kan lachinuu ciccimoo qaba. Sumayyaa jedhe. Sumayyaa akkasumatti dhalaa meeqa keessaa marate ishee fuudha. Odoo ijoolleen Oromoo lafa sanirra guutanii jira Yaman keessatti. Ijoolleen Oromoo akka biyya kana keessa jiraatan Yaman keessa jiraatu ni beeytanii baqataan jechuudha. San keessaa cuunfee irra galchee laalee dubartii jabduudha. Cimtuudha Sumayyaa. Saba biraa taateef bakka feetee haa taatu. Garuu Sumayyaan dubartii jabduudha. Ishee kunillee mootu akkasi haa caaltu jiru. Suni siistamaan dalaydee mala qabdi. Sumayyaan jechuudha dhugumatti mala qabdi, amalas qabdi. Sumayyaan jechuudha. Ayyuun immoo humna ni qabdi. Tokko ayyuu rakkinni ayyuun qabdu jabduudhallee garuu amala qabdi. Amalli ishee adda. Dhiiraanis waliin galtu, dubartiinis waliin galtu, nama waliin galtu, nama jaalatu san qofa. Lafa kanarraa barbaaddi. Garuu asirratti wanni na dhibee tokko jira. Maani beektu? Namni tokko gaafa nama jibbee namarraa fagaatu qaba. Namni tokko gaafa nama jaaladhu nama barbaadu jedhee fagaachuu qaba. Viidiyoo dura darbe keessatti wanti na ajaa'ibe ani namni kun maaliif jibbaa hin beekanne ka jedhamu santu natti dhaga'ame. Yeroo hundumaa wabii viidiyoo isaan argitan. Ijoolleen hedduun koomentii isaanii barreessitan. Koomentii isaa jalatti. Garuu namni tokko ilmi namaa tokko takka lama sadi beeka lama dubbachuun akka namummaatti ta'e sadi dubbannaan jechuudha. Si dhumatte jechuudha. Jireenyi kee jibbee jira gaaf sadaffaa dubbate. Ilmi namaa gaaf sadi dubbate xumuree jira. Jibbaa beekatuun qabu. Fayyaalummaan kana hunda nama gootu.
fayyaalummaan isa gootin jedhu garummoo isa gootee jirti. Viidiyoo darbisan keessatti Sumayyaalleen irraa hojjettee jirti. Sa'idoon immoo jidduutti an piraankii godha akka godhe bichaan beeku. Allah alam mucaa sawaanin isaa namaan galu. Anachi keessatti ka garana nyaate eenyunni wabii garana nyaate. Baay'ee nama miskiina akka inni ta'e hubadheen jira. Nama gaarii dhallee, nama miskiinallee, nama dhaanis hin fagaan, nama jedhanis jechaan hin fagaan. Yeroo tokko gaafa akkas ilaala uf yaadadha. Maaliif ani akka kootti jechuudha yeroo wabii argu dhugumatteen uf yaadadha. Uf yaadachoo maaliif ani of jajuu hin taanetti dhugaa ani naman jaalladhe tokko dafee irraan fagaadhu. Nama san ijibbaata garuu jecharratti nan dhaabbadha. Akkasitti illee miti. Garuu gara laafessa akka inni ta'e ofii kiyyaani hammam gara laafessa akka ta'e of beeka waan ta'eef. Namni gara laafaan immoo dhugaan isin jedha ni miidhama, hin kufa. Bakka hin taanetti kufa. Isa qofa odoo hin taane kan qabullee harkaa kufa. Mallaqas qabaadhu waawees qabaadhu namni gara laafessi ni kufa. Garuu immoo Rabbiin isa cinaa jira. Kufee achitti nafu gara laafummaa isaa san malee. Akkas ta'uu hin qabu. Gara laafes akkasiisan ta'uu hin qabnu nuti. Jabduu ta'uu qabna. Jabaachuu qabna. Namni akka kufetti garuu hin hafu garuu gara laafummaan immoo si kuffisa. Ati beeku humnaani miti gara laafummaa keetu si kuffisa. Gara laafummaan kee immoo harka namaaf atti si kuffisa. Bakka hin taanetti si hambisuu danda'a. Akkasirraa amaloota akkasii warroonni qabdan. Fakkeenya tokkoffaanu amala akkasii san qaba. Lamaffaa akkuma beektan immoo wabii argaa jirtan jechuudha. Gaafa iddoo boolee sanitti bakka sanitti jechi Sa'idoon isaan jedheef jechi inni jedhe sun garuu faallaa walii ta'a. Inni gara laafummaa isaa jedhe inni immoo gara faallaa isaa fudhata. Hin ta'a kunis maaliif namatti fakkaachuu danda'a. Kun immoo namoonni gara laafessa taatan gara laafummaa dhiisaa jabaadha. Namni gizee ammaa kanatti kamtu baabeetu nama jabaatu ba'a. Nama jajjabaatu bakka guddaas ga'a. Humnaan odoon taane malaani kana beeki. Mala gaafa qabaatteeti. Mala qabaatee taanaan jabaadha. Malaan bakka amma warra fakkeenyaaf warri siyaasaa kana fudhattan humnaan hin deeman jechuudha. Sammuun isaanii bilchaatee dandeettii barreessuu dandeettii jechuun dubbii ijoo keessaa fudhan. Bara warri siyaasaa jechuun warri sammuu guddaa qabu. Nuti immoo sammuus guddaa akkasii odoon taane hamma dandeenya. Asmaratti nabaa viidiyoo kiyama viidiyoo biraatti walitti deebinutti like, share gochuu, subscribe gochuu hin dagatina. Asumaan warroonni lekkoo siree barbaadan asumaan irra jira. Aloo jechuun hin dagatina. Bilbilamaa jira. Hamma sanitti nagaa tura baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja.